Ashamaa akkam nagaa jirtu bakkuma jirtanitti nageenya koosin haadhoo jechaa akkuma beekamu torbaan darbee viidiyoo waa'ee onlaayin koorsiidhaan yookiin immoo koorsiidhaan onlaayinaa shanan bakkuma jirtanirraa haaluma isiniif mijatu keessatti baratanii akkasuma bakkuma jirtanirraa haaluma isiniif mijataa ta'e keessatti hojii onlaayinaa dalaguudhaan galii guddaa argamsiisuu akka dandeessan haa ta'u garuu onlaayin koorsiidhaan kanneen kam akka filachuu qabdan keessaa wanti irratti murteessuudhaaf kan nama rakkisu jiraachuu danda'a. Kanuma yaada keessa galchuudhaan filannoon maal fakkaatu qaba yeroo koorsiidhaan kana filannu maal sammuu keenya keessaa qabaatu danda'e jedhu irratti yaadota tokko isiniif kennuu barbaada. Kanuma wal qabatee waa'ee koorsiidhaan shananii sana sochootiin dura wanta yaada walii galaa tokko isa namni hundinuyyuu dandeettii mataa isaatii fi dandeettii uumamaa wajjin ganamaan isaa kennee kan fedhii irratti qabu tokko yoo kan baratu ta'ee akka galma ga'uu danda'uuf himan namoota hedduu addunyaa kana irratti successful ta'anii fi yookiin immoo milkaa'ina guddaa argatan hundinuu wanti yaadni irratti hojjetan tokko isa kana. Kanumarraa ka'uudhaan onlaayin koorsiidhaan yoo isin heere sana fedhii fi dandeettii keessan irratti hundaa'uudhaan kam akka barachuu qabdan isiniif himaa jechuudha. Egaa onlaayin koorsiidhaan sannii keessaa kan shanaffaa irratti argamu raayitingii fi kooppiiraayitingii. Raayitingii fi kooppiiraayitingii namoonni barachuu qaban jedhanii yaada keessa galchee keessaa namoonni uumamaan dandeettii waa barreessuu, waa dubbisuu akkasumas seenaa jaalatanii fi akkasumas seenaa qoratanii dubbisuu jaalatan keessumattuu ammoo namoonni dandeettii afaanii qaban jechuudha. Afaan tokko fakkeenyaaf afaan Oromoo fudhachuu dandeenya. Namni afaan Oromoo danda'u tokko dandeettii guutumatti afaan sana sirriimatti danda'a. Seerluga isaa guutee haasa'a jechuu miti. Kanaaf namoonni tokko mootu uumamaan seerluga isaa guutuudhaan dandeettii afaanis bal'aa qabu. Namoonni akkanaa kun raayitingii fi kooppiiraayitingii yoo baratan ta'ee wanta inni hin jiru jechuudha. Raayitingii fi kooppiiraayitingii kana keessaa koorsiidhaan hedduutu jira. Koorsiidhaan kanneen keessaa koorsiidhaan akka SEO kooppiiraayitingii akkasumas story telling teeknikii fi akkasumas content strategy waan jedhamu isaan kana keessaa muraasa. Koorsiidhaan kanneen keessaa immoo koorsiidhaan barbaadan kan isinitti tole filataniitiin namoonni dandeettii waa barreessuu fi waa dubbisuu akkasumas seenaa adda addaa himuu fi barreessuu jaalatan wanta kana irratti hundaa'uudhaan kanneen keessaa filatanii barachuu dandeessu jechuudha. Namoonni raayitingii fi kooppiiraayitingii kan baratan joornaalistii, editarii akkasumas UX raayitarii fi kooppiiraayitarii jedhamuun inni afuraffaa irratti argamu giraafik diizaayinii. Namoonni uumamaan dandeettii yaadota adda addaa bakka takkatti viijuwaalaayiz gochuu danda'an yookiin immoo bakka takkatti fakkiidhaan sammuu isaanii keessatti bocanii yaaduu danda'an akkasumas immoo namoonni fakkii adda addaa yookiin immoo boca diizaayinii adda addaa harkaanis kaasuu danda'an barnoota giraafik diizaayinii kana yoo baratan baay'ee itti milkaa'uu danda'u. Giraafik diizaayiniin koorsiidhaan hedduu kan of keessatti hammatu yoo ta'u koorsiidhaan kanneen keessaa ammoo koorsiidhaan muraasni kanneen akka Adobe Tools yookiin ammoo meeshaalee Adobe kan akka Photoshop fi Illustrator kan of keessaa qabu akkasumas typography akkasumas brandingii fi UX diizaayinii of keessatti hammata jechuudha. Namoonni giraafik diizaayinii baratan tokkoffaarratti giraafik diizaayinara jedhamuu danda'u akkasumas brandingii ekspertii jedhamuu danda'u art daayirektarii fi kanneen kana fakkaatan rooliin isaanii irratti hundaa'e jechuudha. Wantoota kanneen yaamamuu danda'u jechuudha. Inni sadaffaa irratti argamu daataa analyticsii. Namoonni uumamaan dandeettii loojikaalii xiinxala bal'aa gadi fageenyaan wanta tokko irratti yaadanii wanta yaadan sana irratti furmaata isaa yaadanii furmaata sana ejjennoo fudhatanii yookiin immoo murtee tokko fudhataniitiin rakkina jiru tokko furuu danda'an akkasumas namoota paatarnii adda addaa taphachuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf namoota doominoo taphatan, namoota cheezii taphatan, namoota taphatu qofa osoo hin ta'in namoota dandeettii cimaa itti qaban namoonni akkanaa kunniin osoo gara daataa analyticsii kana dhufanii uumamaan dandeettii sirriitti gadi xiinxalanii yaadu critical thinking waan jedhamu sana jechuudha. Yoo daataa analyticsii baratan itti milkaa'uu danda'u. Daataa analyticsiin koorsiidhaan hedduu kan of keessatti hammatee jiru yoo ta'u kanneen akka SQL, Python, Excel, Power BI fi akkasuma Google Analyticsii of keessatti hammatuu danda'a. Namoonni daataa analyticsii kana baratan immoo daataa analyze
data scientist, financial analyst, business analyst fi kanneen kana fakkaatan jedhamanii akkuma roolii isaaniitti yaamamuu danda'u jechuudha. Inni lammaffaa immoo digital marketing. Namoonni dandeettii uumamaan saayikooloojii ilma namaa hubachuu danda'anii fi akkasumas amaloota ilma namaa kan hubachuu danda'an namoota kominikeeshinii irratti yookiin immoo hariiroo namoota waliin qaban irratti dandeettii olaanaa qaban, namoota yaada isaanii ibsatanii nama konvinsi gochuu danda'an yookiin immoo nama amansiisuu danda'an yoo digital marketingii baratan baay'ee kan isaan itti milkaa'anidha. Digital marketingii koorsiiwwan hedduu kan of keessaa qabuu fi koorsiiwwan kanneen keessaa immoo kan akka SEO yookiin immoo search engine optimization, PPC akkasumas immoo social media marketing, email marketing fi analytics. Namoonni digital marketingii baratan immoo digital marketer, growth hacker, social media strategist fi kanneen kana fakkaatan roolii isaan irratti dalagan sana irratti hundaa'uudhaan yaamamu jechuudha. Inni tokkoffaa irra jiru immoo web and application development yookiin immoo web development dha. Namoonni uumamaan dandeettii rakkinoota furuu danda'an, namoonni dandeettii rakkinoota naannoo isaaniitti uumamu akkasumas sadarkaa biyyaatiinis kriitikaalii yaaduudhaan yookiin immoo karaa digitaalaayiz roolii ta'een furmaata kennuuf namoonni yaadan. Fakkeenyaaf rakkina hin arganii rakkina kanaaf osoo wanta ta'an develop ta'e yookiin immoo osoo soofteeriin akkana jiraate fayyadanii kriitikaalii namoonni yaadan akkasumas koodiingii namoonni jaalatan fiildii web developmentii kana filatanii barachuu danda'u jechuudha. Web developmentiin koorsiiwwan hedduu kan of keessatti hammatee yoo ta'u kanneen keessaa koorsiiwwan beekamoon kan akka HTML, CSS, JavaScript fi akkasumas React library kan jedhamu akkasumas baakendii irratti Node.js, Django fi Express fi kanneen kana fakkaatan keessi isaa baay'ee bal'aa kan ta'edha. Baay'ee wanti developmentii kun yookiin immoo web developmentiin tokko tokko irratti hirkatee kan jiruu fi fakkeenyaaf namni HTML barate tokko CSS malee akka waan dalaguu hin dandeenye akkasumas CSS baratanii qofaaf yoo structure isaa HTML yoo hin baratinis tokko tokko malee waan hin milkooyneef isa kana adda baasneetiin sirriitti tokko qofa irratti hirkatuu hin danda'amu. Kanaaf web developmentii yeroo baratan hanga danda'ametti essential kan ta'e fakkeenyaaf fundamentaalii isaa kanneen sadan wal qabatu jiraachuu danda'a hanga JavaScript jechuudha. Namoonni web developmentii baratan immoo web developer jedhamuu danda'u. Front end web developer, back end web developer, full stack web developer akkasumas software engineer jedhamuu danda'u jechuudha. Kunis roolii isaan irratti hundaa'uudha. Egaa amma viidiyoo kana eegalaataniin booda of keessatti deebi'uudhaan dandeettii keessanii fi fedhii keessan koorsiiwwan shanan kanarratti maal akka fakkaatu fi keessa waliin xiinxalaa waan xiinxaltan kana mootuu sirrimatti egaa itti yaaddanii booda koorsiiwwan shanan kana keessaa kan dandeettii keessa waliin kan fedhii keessa waliin deemuu filattan taanaan wanti hin milkoofneef tokko hin jiru jechuudha. Akkuma qorattoonni addunyaa kanaa namoonni milkaa'ina guddaa irratti illee gahaniitiin sadarkaa gurguddaa irratti jiran hundi isaanii wanti irratti walii galan tokko jiraati. Namni dandeettii isaatii fi fedhii isaa irratti wanta hundaa'e tokko yoo barate galma gahuu qofa osoo hin ta'in hamma dhumaatti biizinasii isaatiin illee milkaa'uu danda'anii yaadu. Kanaaf filannoon keessanii amma boodaaf immoo viidiyoodhaan waa'ee biizinasaa irratti wal qabatan waa'ee infoormeeshina jiruu fi abdeetiidhaan wantoota haaraa teekinooloojiidhaan wal qabatee jiru afaan oromootiin namoonni hubannoo biizinasii dijitaalaa kanas sirriitti argachuu barbaadan gara imala guddinaatti waliin tarkaanfachuu feetan viidiyoo kana irra ilaaltanii namoota fedhii akka keessanii qabaniif erguu hin irraanfatina akkasumas sabiskiraayib gochuudhaan hordofaa ilaalaa itti fayyadamaa carraa gaarii